seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa totally 18 kan ilaalla garuu amma garuu kanan main point godhu lakkoofsa 22 irraa kaaseeti. Yemmus Yisihaaq achi adeemee boolla bishaanii kan biraa qochisiisee isarratti garuu namni qocolloo hin kaafne. Kanarratti inni amma waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nuyis bicha keessatti hin baay'anna jedhee maqaa boollichaa Rehoobotitti moggaase. Rehoobot jechuun bal'ina jechuudha. Ameen. Kutaa kana gubbaatti Yisihaaq argina. Yisihaaqi sanyii Abrahaam ilma Abrahaamidha. Yisihaaq kun maal ture gaafa jennu biyya Filistiyaa kana keessa yeroo jiraachaa turanitti bara beelaa isa yeroo abbaan isaa ture isa bara Abrahaam turerraa barri beelaa gara biraan gara biyya kanaatti dhufe. Yeroo kana Yisihaaq biyya keessaa gara tadeemu gaafa yaadu gara biyya Gibxii dhaqu barbaade. Yeroo kana waaqayyo akkasittiin jedhe Yisihaaqin biyya Gibxitti gad hin bu'in, biyya kanatti galaa taa'ee jiraadhu, ani si wajjin nan ta'a, sin eebbisa, an biyya kana hundumaa siif sanyii keef nan kenna, waan an kakudhan Abrahaam abbaa keef dhaabe nan jabeessa jedhe. Argofadhaa, waaqayyo kakunaaf gale in jabeessa jedha. Erga kan jedhe booda bara beelaa hamaa kana keessa, bara amma kana ulfaatu kana keessa Yisihaaq biyya Geraar keessa hin jiraate. Namoonni iddoo sanaa waa yaada manaa isaatii yemmuu isa gaafatan obboleettii kootiidha. Gaaf keessaa gaaf tokko karaa ulaa mana Abimelek gaafa argu utunni itti rigatu arge. Gaafa arge jedhu ofitti waamee obboleettii kootiin jenneeyi maaliif itti rigattaree jennaan ani isheef jedhe kan hin duuneef malee haadha manaa kootii indee ikkonu keessaa namni biraa wajjin ciisuuf iyyuu xinnoo tafee ati rakkina nutti fiddee oolte. Erga booda namoota biyya sanaa waamsee kana jedhe namni Yisihaaqitti bu'e, namni haadha manaa isaatti bu'e maal haa ta'u ajjeefamu jedhe. Argu gaafadhaa 2017 mana keetti sitti kan bu'e umuriin dheeratu. Erga kan jedhe booda Abrahaam sasila sodaachaa rafu, sasila sodaachaa bulu Yisihaaq kana booda nagaatu ta'e. Dur maal yaadda nan du'a moo nan jiraadha ishee jedhee maal an taadhe kan yaadda'u mootichi maal jedhee namni isheetti isattis dubbate maal haa ta'u ajjeefamu jedhe. Kanarratti tokkichumaan ajjeefamu erga jedhe booda Yisihaaq bara beela kana keessa midhaan facaase. Gaafa midhaan facaasu isa biyyi waan xinnoo galfatu dachaa galfate. Bara namni nyaachuu yaadda'u dachaa galfatte. Bara namni jiraachuu yaadda'u baay'ee eebbifame. Gaafa inni baay'ee eebbifame jedhu warrumti sila waadaa galaniif inaaffa jalqaban. Argu gaafadhaa hin guddattas si inaafus hin sodaatiin. Jedhame nan guddadhas na inaafus sodaan qabu jedha ayyaati. Erga inni guddate booda gaaf keessa gaaf tokko Abimelekumti kun ofitti waamee Yisihaaq kottu mee inni dhufe Yisihaaq isa booddee ati jedhe nu caalaa guddatte, nu caalaa maal taate hin guddatte, nu caalaa maal taate hin jabaatte, horiidhaan nu caalta, qabeenyaan nu caalta, dhageettiin nu caalta, guddinaan nu caalta, kanaaf nu keessaa maal ta'i baay'ee bareechaa min jedhame maaltoo qabdaa nu keessaa ba'uu qabdaa maaliif jennaan nu caalte. Harka mirgol gaafadhaa barana yoo jibbamte iyyuu waan caalteef ta'a, yoo rakkatte iyyuu waan caalteef ta'a. Iyyaa nan caala jedha iyyaati. Awo boolla bishaanii isa Yisihaaq horii keessaa horsiisu, horii keessaa obaasu, boolla bishaanii sanni keessaa jabboota re'oota hoolota obaasu biyyootti naqanii duuchan. Maal godhan jedhe biyyootti naqanii duuchan. Warri Geraar
boolla bishaanii isa kan Isiyaaqin maal godhan induuchan achi adeemeetu boolla bishaanii isa dura baansa Abrahaam qote haaressee qote gaafa inni qote jedhu ammas warri Geeraar warri duuchanii baran duukaa dhufan duukaa maal ta'an hin jedhe harka ol kaafadhaa arra gar waan dubbadha 2017 kana budaan si duukaa deemtu dhukkubni si duukaa deemu rakkinni si duukaa deemu arra jalqabe si biraa hafeera warri barbaanduwwan na biraa hafeera jedha ayyaati duukaa dhufanii ammas qocollotti kaasan jedha isanni rakkatee qotee baaseeratitu dhufanii qocolloo kaasan Isiyaaq dubbachuuf galaa biyya ormaati waan dubbatu gaafa dhabu dhiisee deeme boolla bishaanii sana Eseq jedhee moggaase Eseq jechuun immoo falmaa jechuudha narkatti falmanii jedhe maalsaa isanni rakkate qotee baase maal godhan irkatti falman gaafa warri Geeraar kun itti falman erga bishaanii ba'ee dhiisee fi deeme maal godhee fi deeme jedhe dhiisee fi deeme amma sad dhufee horiin dheebochuun niiftuu namni dheebochuun nisu waan ta'eef boolla bishaanii kan biraa qote ammas gaafa inni boolla bishaanii kan biraa qotee baasu amma duukaa dhufanii maal godhan qocollootti kaasan qocolloon qoosaa miti qocolloon maal lamaan laatu nagaa namaa illaatu harka bal'ifadhaa hunda keessatti waa ta'uu dubbadha har'aan booda manni kee lapheen kee lafa seexanni bulee aara galfatu hin ta'in sagalee gaarii isaatiin ani mana waaqayyooti malee mana seexana miti dhayyaati mana waaqayyoo keessaa qocolloon hin ba'u mana waaqayyoo keessaa hameen hin ba'u har'a jalqabee laphee kee keessaa jinni haxaa'eera maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin kanaaf warri Geeraar hojii isaanii maal kaasuudha qocolloo kaasuudha Macaafni qulqulluun immoo qocolloon jedha Xibiixoos yeroo dubbatu hojii keenyatti gufuudha jedha. Amin jennu qocolloon gufuu guddinaati. Qocolloon gufuu jireenyaati. Qocolloon gufuu mul'ata namaati. Noosin biraatiin qocolloon gufuu jireenya keetiiti jedhatti na himaa. Maataan sabaa wii kanaan booda jireenyi namatti guddaa ta'e sitti salphaa haa ta'u. Siif nama gidduutti, siif maatii gidduutti, siif gaa'ela kee gidduutti meel takka ol kaate ofirraa ifadhaa afurri qocolloo narraa cabeera jedha ayyaati. Meersinii gadi harka isan bal'ifadhaa qocolloon jira taanaan hojii yaaddu. Qocolloon jira taanaan fiucharii fuulduraan qabdu. Harka raafadhaa afurri qocolloo narraa keera jedha ayyaati. Warra amantan duwwaan chaa'edha gayyaati. Biyyaaf safara amma sagaleen kun gahu hundumaatti biyya keessattuu biyya alaa ta'u afurri qocolloo gaa'ela kee gidduudha hojii kee gidduudha lafatti jiraattu amma jalqabee maqaa waaqayyootiin rukuteera. Iyyaa dhaameera jedha ayyaati. Warra Geeraar hojii kee bira, warra Geeraar nagada kee bira, warra Geeraar kaayyoo kee bira maqaa waaqayyootiin hambiseera. Iyyaamee afeera jedha ayyaati. Mucaa tokkotu wajjin hojii waaqayyoo hojjenna amma hin jiru nu gidduu. Gaaf tokko hojii makoota dhinaa bilbileema sin arguman qabad ani maala yaadee guddina waldaa wajjin haasofnan se'en isin gaaf tokko de ajandaa bane nama akkasii jira bar gaafa guyyaa akkasii jedhe akkasittanii jedhe ishiin jedhe gaafa guyyaa akkasii immoo akka jettanii jedhe ishiin jedhe gaafa kana immoo akkasittanii ishiin jedhe kisi komi na waxalam anuma waan natin tolle nama waan darbe nattaasoo nanaaraan maaliif fuuldura jira minire waaqayyo si yaadbisuun jedheen kanaaf kana jedhe sanaaf sana isin jenne galeen kadhadhe waaqayyo namichi kun na qoreenya naan halkan gaafa rafuu waan akka beettu furuusaa shee baadaadha akkatti waa darbatan furuusaa keessaa kaayatu namtittisan sirraa fageesseera ergasii iji koo deebi'ee nagar harka bal'ifatta ergansii qaba. Nama mul'ata keetti gufuu ta'uudhaaf ajandaa baattee si duukaa deemtu arra waaqayyo no. Warri diddanga wajjin gubachaaf harka bal'ifadhaa na biraa afanuu jedha ayyaati. Yoo tees waa'ee gara fuuldura yoo maal goone hojjenna yoo maal goone jiraanna malee isa waggaa 20 irraa kaastee no qocoltuun
Qoccolloonis gufuu maaliiti? Guddinaati. Akkana gafadhaa. Hafuurri qoccolloo jedha. Na keessaa jedha. Iddoon qabu jedha. Arra akkama turetti kan dubbadhu si biraa afaniiru hin sodaatinin jedha. Na biraa afaniiru jedha. Kana boodame sammuun kee nagaa. Garaachi kee nagaa. Onneen kee nagaa. Aw. Jabeessaa yee guddaan nagaara jedha ayyaati. Aw. Ufani maal kaasan? Qoccolloo itti kaasan. Maal saarratti? Dafqa saarratti. Amin jennu. Isiyaaq yeroo kana maal godhe? Isee deememmas. Achi siqemmas sadaffaa boolla qote. Boolla qotanii bishaan baasachuun gatii nama kaffalchiisa laala. Gaafa inni ba'ee jedhu warra geeraan inuma eega. Tarii dhufu hin dhufan. Tarii bor dhufu hin dhufan. Torban tokko eegeen jiran. Ji'a tokko eegeen jiran. Geedha beetu nuyi baqqaa jedhe iddoo kanatti hin bal'annaa jedhe. Maaliif jennaan jarri nu biraa maal taateetti? Hafteetti jedhe. Harka mirga ol kaafadhaa nagaan ta'eera jedha ayyaati. Eeyyee. Ilaaleetu siyaaq. Waaw. Jaran hin dhumne. Warra geera keessaa namni tokko dhufee qoccolloo hin kaafne. So maqaan boolla bishaan kanaa Rehooboot. Maal? Rehooboot. Meeyyaa isii Rehooboot jedha ayyaati. Hojiin kee, manni kee, wanti nuti qabdu dareel qabee waaw. Mee biratti labsaame Rehooboot jedha ayyaati. Aw, Rehooboot jechuudha bal'ina jechuudha. Nuyi asitti jedhe Isiyaaq hin bal'anna jedhe. Maal ta'an hin guddanna. Warri geeran maal ta'an nu biraa hafaniiru jedhe. Waaqayyo maal nama biraa hambisa? Tokko warra siin qoccolan si biraa hambisa Waaqayyo. Jedhame Waaqayyo jedha. Warra naan qoccolan jedha. Na biraa hambisa jedha. Waldaa venele diabos. Warra siin qoccolan. Siromaa Diddamija lakkoofsuma 22 kaasne 21 kaasanii gaachoon dandeessu 2 warra gadi si qaban si biraan bisa Waaqayyo. Mee barachaa men jedha warra ganna qaban jedha na biraan bisa jedha. Gadi qabaa jechuun namni tokko gadi si qabuudhaaf yookaan hojiin yookaan taayitaan yookaan guddinaan si caalu qaba. Seera ba'uu 14 kaastanii yoo laaltan akka jedhe Waaqayyo gaaf tokko warra Gibxii seera ba'uu 14:13 warra Gibxii warra hamma baay'ina isaanii argitan kana deebitanii akka irraatti hin argitan jedhe. Merka bal'ifadhaa. Ani deebi'ee in argu jedha ayyaati. Seera ba'uu 3 gubbaatti maal jedha? Yemmus Waaqayyo ani gadi qabamu saba koo warra Gibxii jiranii maal ta'eera? Argeera jedheera. Harka bal'ifadhaa. Warri akkasii duwwaan Waaqayyo gadi qabamuu koo argeera jedha bareechaati. Seera ba'uu 1:12 ilaa kana jedha. Danuudhuma warri Gibxii gadi isaan qaban keessa warri Israa'el jedha. Caalaa baay'atanii jedha. Lafa guutan jedha. Barana lafa hojiitii gasiyaa qaban. Lafa jiraattu gasiyaa qaban. Ergaan sitti hima caalaa guddatti argamta. Iyyaamee caalaan guddatti argama jedha ayyaati. Waaqayyo isa jalqabamaa sirraa kaasaa tokko warra wanta ati hojjette wanta ati dafqitee fiddu wanta ati kaattu sitti qoccolan sirraa kaasa. Second salamaffaa warra gasi qaban sirraa kaasa Waaqayyo. Gadi qabachuun jechuudha. Akka namichi maaliin ta'an hin bayyanan hin guddan hin dabar hin tarkaanfanneef obboleetti maal gochuudha? Dhowuudha. Amin jennu warri Gibxii maaf gadi qaban akkasa maaliin taaneef hin guddanneef Waaqayyo garuu maal godhe? Caalaa baay'ise. Harka bal'ifadhaa. Gadi qabamtaa 2017 kana garuu caalaa guddatti argamta. Danuudhuma warri Gibxii gadi qaban keessaa warri Israa'el immoo maal ta'an? Caalaa baay'atanii lafa guutan. Harka bal'ifadhaa. Habadduuf sirratti haasa'u, habadduuf mana keetti hojjetu, habadduuf dhala kee adamsu misiraachoo caalaa guddatti argamta. Abbaan arga duwwaan bareechaa caalaan guddadha maleedha. Gadi qabaan teellatti nan hambisu jedha ayyaati.
Sadii waaqayyo warra si doorsisan sirraa hambisa. Warra maal godhan? Si doorsisan. Amin jennu? Warra si doorsisan yookaan warra si tuttuqan. Doorsisi hamaadha. Namni baay'een biyyaayyuu hin ba'a. Doorsisi gaafatamatu namni biyyayyuu gadhiisa. Qeeyyuu gadhiisa. Araddaa qabu gadhiisa. Mana qabu gadhiisa. Doorsisi qoosaa miti. Dhala kee, mana kee, araddaa kee warri doorsisan amma jalqabani si bira aafu. Yoo gammadan warra balleeffadhaa. Biyyatti keessatti dhalatte sanaa jalqabee. Doorsisi lafa keerra jiru. Doorsisi weeddallatti abaa. Namoonni amma sagalee ka dhagaan fagoo ta'u dhiyoo ta'u maqaa waaqayyoo isa jiraata nan jedhaa doorsisa mana keerraa kaaseera. Doorsisa qe'ee keerraa kaaseera. Doorsisa ijoollee keerraa kaaseera. Maqaa waaqayyoon kana booda ol galtu gabbaatu hojjettu nagaa ta'e argami. Harka bal'ifadhaa doorsisi nurraa keera jedha ayyaati. Bareecha ameen jedha gayyaati. Harka bal'ifadhaa warri na doorsisan jedha ayyaati. Yes. Irraa jalqabee jedha ayyaati. Na biraa afanii wedha. Garuu jara sana teellaa kee godhamani dura kee hin godhu. Iyyaamee warri na doorsistu kaleessaa jedha ayyaati. Teellaa koo taati malee jedha. Na duraan taatu jedha ayyaati. Nama 16 ergaan qaba akkannaan jedhe waaqayyo warra du'a kee barbaadan kaleessaatu sirkatti haara galfata sin jechaara waaqayyo. Iniinaan haannaa doorsiftiidha. Amma kamitti hamma ishee midhaan lagattuttidha. In doorsifti amma kamitti amma ishee midhaan lagattutti. Yeroo hundumaa haannaan maal gooti? Hin boossidha. Imimmaanni nama ammoo miizana waaqayyo irratti cobaa. Sinigalaara gaafati boossu namni kolfuu danda'a. Gaafati boossu amala ishee techuu danda'a. Imimmaanni kee cobu fuula waaqayyo duratti gati qaba. It is not valueless. Namni tokko amilee keetti bu'uu yoo barbaade dakkaamaa goonni kee barbaada. Eessa yoo maalittiin jedhe gadditi laataa'edha. Argaa an ergaa tokko si qaba. Warra si doorsiftu waaqayyo ija ishee duratti nama guddaa si godha. Akka dhegaaf tokko Ermiyaas lafi inni dur tuffatame namni irra darbe amma immoo irameeyyuu wal ga'u dideedha. Qe'ee abbaa kee dur namni tuffate jireenya kee dur namni tuffate misiraachoo kana booda qoricha ta'a biyyisaa. Kana booda qoricha ta'a lafisaa. Harka mirga bal'ifadhaa namoonni 16 baatanii misiraachoo duwwaa dhageessu. Waaqayyotu galmeen galagalchaaf naan jedhe imimmaan isaaniitu gatii goote naan jedhe waaqayyo. Awo innaan gaaf tokko aannan ol kaatee inni naqaba afaan keenya irraan jettu hin boossi. Fuula Eelii dhaabbattee gaafa isheen garmalee boosse jettu Eeliin akka jedhe ati jedhe innaan hin machoofte leqiitii sababa machoofte kan of keessaa maal godhe baasi ennaan ani hin machoofnetti maal malee naan madaa garaan qaba jetti. Akka ittiin jedhe waaqayyoon kee faara tolaadhaan si haa ilaalu jedhe. Waggasaatti aannaan gatii mimmaanii muca argatte. Har'atte ofan jajaa yeroo boo'isa koomini yeroo gadda koomini har'a yeroo of jajuudhaatti maal ennaan harka duwwaan ture harkarraan qaba. Isheen na doorsiftu maal taateetti na biraa hafteetti. Today's my day. Har'a ofan jajaa. Harka bal'ifadhu. Bara kana gatii mimmaan kee argatta. Bara kana deebii kadhannaa kee argatta. Harka bal'ifadhaa isan kadhadhe naa laata jedha ayyaati. Waaqayyo maal si biraan bisa warra si doorsiftu si biraan bisa waaqayyo. Waan amanaa. Doorsisa bakkee doorsisa keessaa. Har'a ganama kaatee xumuratteettaati. Isa afuraffaa waaqayyo maal si biraan bisa dhukkuba si biraan bisa waaqayyo. Merka bal'ifadhaame dhukkuba jedha. Waaqayyo jedha. Na biraan bisa jedha ayyaati. No sarka qabii dhukkubi si biraa faayedhaatti na himaa. Dhukkubedha. Ana biraa jedha. Maatii koo biraa jedha. Inafa jedha ayyaati. Isaayyaas 33:24 warra Xiyoon keessa jiraataniif yakki isaanii waan ifameef isaan keessaa na dhukkuba kan jedhu tokkollee hin jiru jedha. Harka bal'ifadhaa dhukkubi na biraa afeera jedha ayyaati. Oh,
akka waaqayyo saba isaanii immoo gaaf tokko anere bishaan kee midhaan kee eebbisa dhukkuba immoo si keessaa nan balleessa jedhe. Merka nama jiru qaba waaqayyo bishaan kee midhaan kee eebbisana jedhaanii dhukkuba immoo jedhaanii si biraa hambisa jedha si keessaa balleessa jedhaanii. Shanaffaa waaqayyo maal nu biraa hambisa yoo jenne waan nutti hin tolle nu biraa hambisa waaqayyo. Merga balleeffadhaame waan natti hin tolle jedha na biraa fadhika hojii kee biraa haafu gaa'ila kee biraa haafu guddina kee biraa haafu aramaa buqqisa waaqayyo irraa. Aw jabeessame waan natti hin tolle jedha ayyaati maqaa kee dhayitti waan ana mitikutti hin tolle jedhiyyiti waaqayyo na biraa hambisa jedha ayyaati lifa papa ilaan amanta yoo ta'e ollaa kee haa ta'u naannoo kee haa ta'u wanta sitti hin tolle sana buqqisa waaqayyo gaarra galgala. Har'aan booda waaqayyo aramaa hojii kee bira haramaa faarfannaa kee bira haramaa kaayyoo kee bira harka ol qabadhaa aramaan guddina koo danqaa jiru jedha ayyaati tanaqqale jedha buqqa'eera jedha inamantaa hojii nagaa hojjetta inamantaa guddina nagaa guddatta inamantaa wanta sitti hin tolle haxaa'e kaasa waaqayyo. Nama ofiin shanyaa morgita nama ofiin sirraa deemu argita nama ofiin chaa'u sin jedhee deemu argita maaliif yenna waaqayyo waan sitti hin tolle shanyaadhe waaqayyo. Merga mata kana kadhume waan mitikutti hin tolle jedhu maqaa kedheeti waaqayyo ilaalee ni sodaayyaati. Sanas ta'e kana mana nama tokkotti ji'a asitti galateeffannaa jabaatu jira galateeffannaa guddaatu jira. Qollaasas 2:14 isa nurratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waanuma inni karaa seeraatiin nurraa barbaadu wajjin duguuggeeffannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatti maal godheera dhabamsiiseera. Isa natti hin tolle sana jedha rabababa